Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Egyptian government itself has to understand the Oromo people. They are not part of the Ethiopian government. We are not part of the Ethiopian government. في هناك شعب الأورمو 35% من سكان أثيوبيا ولديهم جبهة تحرير اسمها جبهة تحرير أورمو، لأن الجبهة الداخلية لأثيوبيا في منتهى الضعف، جبهة هشة. وكذلك جبهة تحرير الأوجاديد يمكن دعمهم وتعتبر دي ورقة ضغط على الحكومة الإثيوبية. Today we are staging this peaceful demonstration because right now the Ethiopian government is building the Nile Dam and following the building of the Nile rivers by Ethiopian government. Several Oromo refugees living in Egypt, their right has been violated. They have been attacked on the street by Egyptians because the Egyptians, they don't understand that we are refugees living in Egypt. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Afura Biyyaa sagantaa sharraa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti walfalmii laga Abbayyaaf dhimmoota kanaan wal qabatanii kaan irratti xiyyeeffanna. Mootummaan Itoophiyaa burqaa humna elektirikaa biliyoona hedduutti shallagamu laga Abbayyaa irratti ijaaruudhaaf karoorfatee hojiirra oolchuudhaaf olii gadi jechaa jira. Mootummaan Gibxii immoo kun waan jireenya saba kootii gaagaatuuf mootummaan Itoophiyaa piroojeektii kana dhaabuu qabaa jedhee mormii isaa dhageessisa. Waan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti dalagaa jirtu hinkoo bishaan Abbayyaa Gibxiin qabaattu irraati cobsaa tokkollee hir'isa taanaan lolli waraanaa ka'umsaa akka waan hin hafnetti kan dubbatan aangaa'otni biyya Gibxii yoo mootummaan Itoophiyaa piroojeektii kana hin dhaabute mormitoota siyaasaa Itoophiyaa gargaaruun wanta isaan gochuu danda'an keessaa isa tokko akka ta'e ifatti paarlaamaa isaanii keessatti utuu isaan mari'atanii dhaga'ameera. Saba Itoophiyaa harka 100 keessaa 35 saba Oromooti. Isaan immoo adda bilisummaa Oromoo waan jedhamu qabu. Siyaasni biyya Itoophiyaa keessaa dadhabaadha. Adda bilisummaa Ogaadeniinis gargaaruun furmaata tokko jedhu. Egaa kun yoo imaammata mootummaa Gibxii ta'ee fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti geeddarumsa maalii fiduu danda'a? Kun mootummaa Itoophiyaaf piroojeektii inni amma laga Abbayyaa irratti adeemsisaa jiru irratti dhiibbaa maalii qaqqabsiisuu danda'a isa jedhu gara fuulduraatti bal'inaan wanta irratti mari'annu ta'a. Har'aaf garuu ijoo dubbii lama laalla. Inni tokkoffaan walfalmii hamma biyyoottan lamaan gidduutti ka'eerraatii kan ka'e rakkoo baqattoota Oromoo biyya Gibxii irraa ga'es yoo ta'u, inni lammaffaa immoo akkuma magaalota addunyaa hedduu keessatti ta'e maqaa boondii jallisii laga Abbayyaa gurguruu jedhuun walgahii mootummaan wayyaanee magaalaa Kalgarii Kanadaa keessatti qophees mormii guddaa isa qunnameen fashaluusaa waldura duubaan ilaalla. Hojii jallisii mootummaan Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti hojjechaa jiru kan aaran jiraattotni magaalaa Kaayiroo tokko baqattoota biyya Itoophiyaatii dhufan jedhanii amanan hubaatii irraan ga'aa jiru. Baqattoota Oromoo irra reebichaaf sodaachisuun akka irra ga'e poolisaaf ogeessota fayyaa irraatii immoo wal'aansa argachuun irra ture. Atuu hin argatiin hafuu isaanii baqattootni Oromoo magaalaa Kaayiroo jiraatan ni dubbatu. Baqattootni kun haalli isaan amma keessa jiran sodaachisaaf sirrii akka hin taane ibsuudhaan hiriira nagaa dheeraa guyyootii hedduudhaaf gargar hin citiin jiru magaalaa Kaayiroo keessatti gochaa jiru. Nuti Oromoodhaa mootummaa Itoophiyaa ni mormina. UNHCR eegumsa barbaachisaa ta'ee nuuf godhu dhaadannoo jedhan kan qabatan baqattootni Oromoo fuuldura waajjira UNHCR isa magaalaa Kaayirootti argamu fuulduratti hiriira nagaa walirraa hin citne hamma sagantaan kun walitti qindaa'utti guyyaa 7 gochaa jiru. Obbo Abdul Qaadir Gumii Korrichaa bakka bu'aa caayaa
baqattoota Oromoo biyya Masrii yookaanis Gibxiiti isaaniin Kaayirootti bilbilee arginee haala baqattootaaf haala hiriira nagaa kan akka isaan nu ibsan gaafannee turre isaanis akkanuma jedhanii. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee hir'inaa qulqullinaa sagalee kanaaf dhiifama guddaa dursinee isin gaafannaa gara gaaffiif deebii Obbo Abdulrahmaanitti. Obbo Abdulqaadir Gumii Kurrichaa gara reediyoo Afuura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Galatoom. Obbo Abdulqaadir, haala baqattootni Oromoo biyya Masrii yeroo ammaa kana keessa jiran dhaggeeffattoota keenyatti nu himuudhaaf tole jechuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Mee gara gaaffiif deebii keenyaatti tuunce'in fuuldura ga'ee caasaa baqattoota yookaanis jaarmiyaa baqattoota Oromoo biyya Masrii keessatti ga'een keessan maal akka ta'e nutti maatii isaan jalqabnaa. Ga'een tiyyaa caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii keessaa jalqaba keessa warra dhaabirra ana warra yeroo rakkoon baqattoota Oromoo biyya Arabaa keessa karaa Liibiyaan ittifamee karaa Sudaan baqattooti Sudaan illee keessaa dadhabanii baqatan karaan hundi cufame namni karaa kana Masrii kan argatanii dhufanii karaa baqatan asiis namni heddummaatee ta'anii caayaa tokkummaa baqattoota Oromoo inni uummata Oromoo baqataa hundi wal hundeessinee asitti walitti caayaa uumamni warra gartee uumama keessaa aane tokkocha. Warra caasan hundeessan keessaa tokkodha. Yoom hundeeffame caayaan baqattoota Oromoo biyya Masrii? Caayaan kun yeroo fagoo jira. Haga uumame jalqabni isaa gartee 2004 garuu yaadi haarawii gartee ka uummatni gartee wal qabu kaayyuu gartee kaayoo cimaan gartee ka tokkummaan jajjabaannee waan uummatni ka biyya ambaa tokkummaan gartee kaayoo addaatiin 2011 jalqabecha garuu ammoo lallaafaa malee 2004 fagoo jira garuu jajjabeenna gartee akka uummatni wal qabneen 2011. Baqattootni Oromoo biyya Masrii keessa jiran lakkoofsaan hagam ta'u tokkummaan keessanoo hammam cimaadha mee isa kana immoo naa ibsaa. Lakkoofsi hedduu uummanni keenya gartee kan hubeennu ka caayateen jalatti miseensa caayatiin nama 506 oliin jira garuu gartee karaa UNHCR-tiin agartee maqaa Oromootiin nam hedduutti warri ijoolleen Habashaa ta'an Itoophiyaan maqaa Oromoo baafatanii maqaa kanaanii galmeessan karaa UN-tti nam 2,000 hin gaane garuu akka qulqullina namni Oromoo qulqullaan agartee ka nu beeknu ka nu jalatti galmaa'ee jiru nama 506 akkan hin qabne. Kaayiroo keessa moo magaalaa biraas keessas ni jiraatu Oromoota? Kaayiroon keessa. Kaayiroo magaalaan biraan jirtu bakki baqataan itti hundeeffamu hedduun magaalaan gargaarsi isaan itti argatan UNHCR ofiisii UNHCR jirulleen asuma jecha Kaayiroo magaalaa Kaayiroo magaalaa haala jiru. Gaariidha Obbo Abdulqaadir. Jallisii laga Abbayyaan wal qabatee mootummoota Itoophiyaatiif mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Masrii gidduutti wal dhabbee dhalateen baqattootni Oromoo biyya Masrii keessatti argaman gidiraa guddaa keessa seenuu isaanii gidduu kanaa miidiyaa garaagaraa yookaanis sabquunnamtii garaagaraa irraatii dhagaa jirra. Mee haala amma siyaana dhimma kanaan wal qabatee isin mudate dhaggeeffattoota keenyatti bal'isaatii nu ibsame. Haali kun haala cimaa wayiiti waan hedduutti baqattoota keenya mudate sababa maqaa Itoophiyaa kana identitiin keenya waan maqaa uummata keenya kan isaan ofiin beeksisan bakka waajjira taanaan bakka hospitaala taanaan bakka mana poolisaa bakka deemti taatu maqaan identitiin
eenyummaan kennitu Itoophiyaa gubbaa barreeffama seenaa keessatti biyyi tuniin biyya sababa waan bisaanii kan irraatti Itoophiyaa kan hedduu wal jibbaansa uummanni kun agartee jibbaansaan agartee Itoophiyaa irraa qaban waan durii jiru jibbaansi isaan qaban sababa bisaan kana garuu maqaa Itoophiyaa kanaan jecha uummanni keenya duraanuu miidhame yeroo makiina seenan asin eessa dhufu Itoophiyaa hojjetan addaatiin silaalan waan gaafii adda adda si gaafatan jeequmsa adda addaa irratti uuman yoo atin an Oromoo seeni ati Oromoo kan hin beekan Oromoo afas hin jedhan ati Oromoo irraa nuti hin jedhan kanaafuu yeroo ammaa kana haala addaatiin yeroo amma rakkoon bisaanii kun kan mul'atu kana nuyi uummata Oromoo akkamummaan biitana maqaa keenya kana maqaan kun ufumaan moggaafamnee malee uummanni keenya sababa biraatiin rakkatee bas dhufe waa'ee bisaanii kanaaf wal qunnamtii hin qabnu nuyi baqannee baqataaf as dhufu malee waa'ee Itoophiyummaallee hin deeggarru Oromiyaa qabna kanaafuu rakkoo deemtana deemnee aduu rakkoon guddoon nutti gadi hin dhufne garaa achi dhufanii yookaan bishaan sun achi qaallatanii Masriin nam Itoophiyaa fakkaatu warra Itoophiyaa fakkaatu qarattee amma kan eegu jirtu nam keen gaafum bishaan sun qoftu kan isanii tokkolleen asirratti jiraachuun dandeetti jechaan nama hunda sodaachisanii jiran nam karaa deemu nama mana ofii jiru karaa adda addaatiin bishaan mana kiraa itti galanullee kira dabalanii mana hakimaa hin deemtu kiraatti dabalan waan hundaayyuu karaa adeemu mana poolisa adeemu poolisaatti himachuun dandeessu poolisni gaarii adda si gaafata yookaan siif reepoorti tokkollee si katabu dhibatinaatiin hambaqataa yookaan ati Itoophiyaatti gaafii qorannoo adda adda si gaafatanii kanaafuu dubartiin akkasi karaa waan hedduu keessa ba'anii dabatu waan kan hunda sababni maqaa Itoophiyaa kan qabaachuu fi ammallee kaalleen waa'ee bishaanii kanirra warri lafaa yookaan mootummaa miti warri biyyaa kaayyuu qubatu Itoophiyaa dhaqqabuu hin danda'u. Itoophiyaa warreen as jiran se'an waan uummatni kanaatti bishaan irraa fuudhee kaanitti akkasii fudhatan uummatni jiraatu. Uummati Itoophiyaa deemanii arguu hin danda'an. Namni isaan argan kanuma. Kanumaatti aariitu baafatedha. Kanirraa kan ka'e nuyin uummati Oromoo rakkoon suniin mudattee yookaan namni lamaa fi afurii hin jenne yeroo namni hedduu mudattennaan yeroo hedduu yoona dargaggoota tumamanii tokko ka'anii waan arkiyaanii irraatti hojjedhee namni interpreetaa ka afaan Oromoo deebisu UNHCR deebisu natti bilbilanii tumamuu jiran reebnaan jedhanii an reebee hojjan achi baksuun dhufe urbaanii maal isa qarxa'ee mataan dhiigii akkan keessa yaa'u jiru ijoolleen keenya akkas baafatanii namni lubbuuf akkas dhaqqabnee achi fuunee man poolisa geessine yeroo man poolisa geessine poolisni nu gaafatan an daddafa ripoorti nu barreessaa namni sun man hakimaa deemu fedha ammallee man hakimaatti rifaaroo nu kataba amma jedhee poolisi gaafan waraqaan ripoorti hin barreessine waraqaa tatteessa eenyummaa sirra fuudhanii si gaafatan sanirraatti Itoophiyummaa arganii namtichi sila ripoorti nu barreessuti anaayyuu agartee akkan ilaala harki sana qabee isan sila warmataa irra cibuu hin jedhu agartee namtichi poolisa yaa boonni nu baqata yookaan waa'ee siyaasatti keessa jiru haa sila eenyummaa ta'e hin beekanii jira nu isanii akkasuma jiranii garuu amma kana rakkinnaaf siqusne rakkin kan nuti suuru malee atin katabuun didin enne itti wallolle kanam poolisichi tokko didee kalamaffaatti gaafannee kalamaffaatu eegisaa lama sajjeen nu katabecha. Sa'aatii lama nama dhiigisaa dhangala'aa jiru achi keessa teessisee jechuudha. Dhiigisa gurbaan gaggabu kanami tokko harkaa qabatee taa'u jiru. Poolisi akka tuffii tokko ilaala agartee waan ati Itoophiyaa laateef fuula kan qabatee akka tuffii tokko ilaalee siin jedhe. Kalammaffaa achi mana hakiima nu rifaaroo nu godhan akka daddafnee nam kana emergency godhanii akkuma jedhenne achitti double fee nurra kabaranii jira. Asin waan waraqaa Itoophiyaa irraatti arganii sanirraatti sullee rakkoon bira yaaddoon hedduun tokko achiin nan dhagaamte akka namni patient warri taa'ee qoricha ofii dhukkubsatu yookaan kan ciisu gurbaan kun maanta kan godhanii rifatanii fi
إرجعني مقا إثيوبيا لأني مقا تباني أو بقى كسب لأني أكتشف ورمان يكون تدول نامي أكتشف من حكيم الرفيق يزو بقى ممتع بقى تتواني أفني إثيوبيا مرة تجاهنا نافو إدو هذا جبان سايسان يرتيرو تنا إثيوبيا بقبلي أني ركان كاي من بيني يا جماعة يا أوروموني ركون إدو تلو قدمو جرا أما بسان كنا دو ونهان تشينو يا يركون قبته كناف نم دويبو تندن جنو أمة مصري كنا يو أورومو تنا نميكم ورا أورومو يندن جرا أك أورومون بيسكني يركو الرقاب دو يندن جرا بانه جنة يارت يجينه كاو ميديا نويجاني أكنوين نوبيك سيسان نوفيو برسيبنه نام كنايو أورومون أكتركو فيستو بيكيسات tergate amal biya amba kesati biya sila itti kaba jam tohani protection tergat kesati akrakko bira energen akka rakkom biran na kam ne itti muktefanne kula media turbane media irati kumusangatani media masri eddu utani wan hunda dabartan warra kamutumalen eddu ne garte wan oromo eddu katabani أبو أكثر أجمعتنا ويا جرّتها ويا سدفع أرّا أما نمين دينو أتشكنجر سنيفو أرتي أجمعتنا يشوفوا جراجا نورين واني بربان أرجع نتجا eega hiriira nagaa kana baatanii eenyummaa keessan ibsitanii jettanii booda maayinni geeddarumsi dhalate geeddarumsi dhalate jalqaba warri araba biyya masrii taanani miidiyaa araba waa'ee oromootiin beeku katabanillee hin beekani oromoo tan akkisii rakkoo qabdin beekani biyya keessatti garuu oromoo kanaayyuu hin beekani ees jira oromoon tunu maaliiyyuu hin beekani nuyi katabneef yookaan afaaniin dubbifne itti himne ummata yeroo jalqabaatiif ummanni oromoo hiriir ba'ee masrii keessatti kara ummata rakkatee biyya keessatti hidhaa bakka adda addaatiin hidhaatti guurame biyya keessatti hacuucaa ta'ee jiranii artee akka rakkoo mudatee haraasment tolchan sababa maqaa Itoophiyaatiin haraasment tolchii jiranii Oromoolee gad baasan jecha akka addaatiin Oromoo fedhanii ummata Oromoo ka biyya Masrii akka biyya Masrii jiru akka haraasment tolchuu jiran ammoo ummanni kunini ummat biyyaalee rakkatee hidhaa adda addaa ammatan sababa ethnic yookaan waa'ee sabummaa isaaniitiif waa'ee siyaasatiif hidhatee jiru ummati isaanii armaalee rakkachuu jiranii afaan arabaatiin hedduu facaasan jecha kanaafuu wanni dura argan kunini warra beektota Masrii keessatti hatta House of Senate keessatti haasawan kalee waa'ee Oromoo kaasanii jechuudha. Senate isaanii kaarmaa keessatti haasawa warri tokko warri gugurdaan beektotii warra lecturers fa'a wanni isaanii keessatti paarlamentiin koongirees isaanii keessatti dubbatanii uummata Oromoo akka biyyaatti rakkate akkasii qarraalee hiriir ba'anii akka isaan United Nations bira jiran uummanni kunin biyyaallee rakkatanii asiilletti sababa kanaati jedhanii akka Itoophiyaan namummaan isiillee hin feene jecha agarsiisu ummati isaanillee akka ummati isaaniitu rakkoo keessa galchuu jirtu bisaan dhiisanii ummati isaaniitu rakkoo galchuu jiran jedhanii waan sun irraa haasa'an jecha kalee. Tole. Akkasumas immoo Juun 10 UNHCR ibsa baaseen mootummaan Masrii baqattoota kanaa eegumsa gochuu fi qaba malee gidirsuu hin qabu kan jedhu ibsa baasee ture. Ibsa kana booda garaagarummaan dhalate jira akkamitti agartan akkamitti isin simate sabni sun eegasii as. Amma garaagarummaan tokko jalqaba UNHCR waliin teeffanne walgahii guyyaa 3 jirra. Tole. Walgahii UNHCR representative high commission warra arma head of UNHCR arma. Tole.
ani waliin teeffannee jalqaba rakkoteen qabatamaan amansiifne. Akka rakkoon tun dhugaa akka rakkoon tun qabatamaan waan nurga incident tokkoon amansiifne naan isaanillee amananii achirraa warri UNHCR representative guddaatiif taasisaa warra protection team fudhatanii gara naannoon Oromoon hedduu qubatu district Oromoon hedduu qubatu achi dhaqanii headquarter poolisa dubbisan. Warra poolisa dubbisanii warri poolisa kunin warra inspectors commanders naannoo suni dubbisanii warri poolisa kun hedduu rifatanii rakkoon hin jirti garuu warri jalaa kanaatti akka rakkoo qaban warri mirkaneeffatanii galan jecha warri UNHCR rakkoon poolisaa yoo ta'e jiru itti amananii deemanii haasofsiisanii deebi'anii nu walgahii godhan malee walgahii lammaffaa nu godhan. Walgahii sanirraatti akka dhugumaan rakkoon sun jirtu isaan amananii achiin booda warri dhimmaan as miidiyaas dabarsanii miidiyaan sunii karaa dandeetti. Uummattiin akka uummattiin rakkoon tokko hin geenye. Kanneen akka asitti miidhaan tokko namteen tokko akka miidhaan nam tokkollee ka dhiigii kan gurbaa kee kan tumanii suniin gaa biyyaatti tumamne armaatti akka hin tumamne UN'tti jajjabeessinee himnee UN but press release gadhiisanii achirra ministry of interior tuba erganii gaa mootummaa kan isa duu gazeexaa kan arraalee waan hunda suuraa kennan irra facaasanii kan dabarsanii jiranii. Kanaafuu wanni tokko amma mul'achuu jiru maal jennaan warri UNHCR akka rakkoo recognize gochanii isaanillee mirgi keessan wanni kun waan dhugaatiin himachuu bakka barbaachiseetti isaaniif dabarsina bakka ga'een artee waan bakka dandeenyu isaaniif dabarsina aga rakkoon keessan furmaata argachuutti isaanillee hiriirri kan dinaa hojjetan akka nu hayyaman warrummaa UNHCR illee nulleen peaceful demonstration waan taateef uummattiin eegachaa akka rakkoon tokko mudan yaada kenna wajjin akka wanni kun fiidhan baanu artee protection akka argan jalaan waan waliin jirruu fi isaalee nuti amananii waan jiranii fi karaa suutatiin akka waan sun argannuutti solution akka karaa UNHCR kun hin baane jedhanii achitti agammatana. Baay'ee gaariidha. Sochii gurguddaa gochaa jirtu jechuudha Obbo Abdulqaadir. Kanumaan immoo ol qabatee Aljaziiraan hiriira nagaa gurguddaa isin gochaa jirtan gabaasee jira. Mee waa'ee hiriira nagaa keessanii kana immoo mee nutti himame Obbo Abdulqaadir. Hiriirri nagaa kanuma ka'uma namoota baay'eetu hirmaatee si'a baay'ee gootanii hiriira nagaa kana mee isa kana immoo xinnoo ishee nutti himama. Hiriirri nagaa kanuma ka'uma rakkooteen ibsannu kana hiriirri kun keessatti waa hedduu xalayaa wayii hedduu keessatti dabarfanna. Jalqaba miidiyaa dhufee nu argaa hiriirri kunini tokko kaayoon keessa waa lama. Tokkin jalqaba ummati kunini Oromoo hin beeku maqaa Oromoo kanaa hin beeku. Si argu Roomaa yookaan waan biratti hin jedhani. Oromummaa kanaaf nam ummat kana kabarsiifnu fi miidiyaa irratti kabarsiifnu ummat Oromooti nu hatta Itoophiyaa tole falmuun biyyitiin Oromiyaa fidanii sanirraa saniif wanni haan taane jaa saniif baane jaa tokkin kaayoon tokko sun argite ummat kanaayyuu akka barsiif kalammaffaa rakkuun keessaa nu qabattanaayyuu isaan hin beekanu baqatummaa kennallee hin beekanu waan nu abjirullee hin beekan waan biyyi Masrii jiruufiyyuu hin beekan warri Oromoo waan isaan biyyi Masrii jirtuuf isaan keessaa hin beekan rakkoo isaanii kana hojii qoratanii jedhani akka rakkoo uummata Oromoo ilaalchaa fudhatanii fi bakka taateef miidiyaa taanaan hatta waan taateefu akka baratan tokkisuuf barbaanna. Lammaffaa UNHCR rakkoo kan akka recognize warra international communities warra qaama mirga nama laalu waan kan laalanii baqataa as keessa jirtu akka isaan biyya baanii biyya miidhamanii armaalatti miidhan
warri qaamii protectional UNHCR akkanani keen tokko armaatti irratti xalayaa sun itti geeffachuu barbaannecha. Kan irraati kalammaffaa waa'ee bishaanii kan akka wanni sun mul'allan nuyi aslan Itoophiyaanu mootummaa gartee nuyi nu ajjite bishaan suniin wanni nu waliin ga'e hin jirtu. Itoophiyaan nuyi nu keessa nu ariite uummatni nayyoo ari'anii jiranii. Kanaafuu wanni bishaanii sun mul'allatti nuyi baqataa ummati Masrii ka beekuti akkas. Sanirraati waan kanirraatti waa'ee bishaanillee akka ummati Oromoo garee tokkollee keessan qabne waan siyaasati waan wayyaanee godhuu jirtu waan ummati Oromoo keessallee waan tokkollee hin qabu. Kanaaf jedhanii akka warri ummati Masrii ummata Oromoo tokkollee miidhaa hin kennu. Hojii rakkoon tokkollee kan bishaanillee mul'ise. Oromoon wal nagaa ummata Masriitiin nuyi indee garraa ummata Masrii garra bakka inni akka onne isaanillee wanni kan fudhannu kanaaf isaan xalayaa wayii keessan barreessine sallee fadhaati. Alaabaa Oromootii fi alaabaa Masrii bira kana rarraafnee akka namni deemu hundiinu ummati kun ummata kana bareechuu kami jedhanii qorannoo namni kana deemuuti. Hatta warri UNHCR keessa hojjetu warri namni guddaa Masrii keessa jira warri guddaan hedduu xalayaa adda addaa nu katabanii alaabaa nu kenna alaabaa waan hedduu waan takka nu gammachiisu waan akkasii hedduu ta'e. Kan isin amma uummata uffatiisu kaasuu kennan keessan ibsatu waan. Baay'ee gaariidha. Egaa amma kan isin gochaa jirtanii dhimma Oromoo kanaa uummatni Masrii sabni waa'ee Oromoo baay'ee hin beekne kun akka inni baru gochaa jirtu. Innis immoo bu'aa argisiisaa jira naan jettu. Gara fuulduraatti kun caalaatti akka inni beekamuuf baqattoota keessan gidduutti immoo Oromummaan kun akka inni dagaaguuf maali kaayyoo isin qabdan obbo Abdulqaadir? Amma aganaatti hin dhaabne jechuun aganuuf barsiin guyyaa lama sadii hirbaanee uummatii kalaas miidiyaan guyyaa tokkoof bartee dhiyeessuu miti. Kaayonni haga waan kana itti fufnartee uummanni kenna bakka barbaachiseet bakka akka House of warra Congress isaanii hojii dandeen warra gartee bakka lecture African Studies bakka warra lecturers gurguddaa warra media irratti beekamu baanne information kana dabarsan akka uummata Oromoo warri nama uummata Oromoo hedduu maqaa danda'anii parliament isaanii keessatti tuqanii maqaa hedduu haasawanii warra kaayoo yaada gaarii Oromootiif qabtana barbaanne nuyi kana rakkoo ta'een tana nuuf mataan nuuf hima inni akkasitti fuulduraatti yaada kanallee qabna. Kanaafuu asitti hin dhaabbannu kana abu miidiyaan newspaper irratti babarreessanii akka nu fuulduraatti yaada tokko hin qabne dhaabuu. Baay'ee gaariidha. Yaaliin keessan inni isin gochaa jirtan kun kanumaan hin dhaabbatu itti fufaa naan jechaa jirtu obbo Abdulqaadir. Dhumarratti Oromoo biyya hambaa keessa jiruuf akkasumas immoo Oromoo biyya keessallee jiruuf dhaamsa isin dabarfattan maali? Keessumaa dhaggeeffattootni sagantaa kana maal akka isaan isinii baran barbaaddu maal dabarfachuu barbaaddu? Jalqaba dhaamsi guddaan tokko uummanni Oromoo hedduu rakkachuu jira. Baqatummaa keessallee hedduu rakkataa. Ammallee wanni keenya kun hedduu waliif wanni ijuu qabnu. Namni asii yoo iyyate mootummaan guddoon warri powerful country bakka differentiate yoo danda'amu UNHCR Geneva Public waan kan ni warri international organizations akka rakkoon tokko namni kanaatti buune ammallee lammaffaa danda'ame mootummaa isan kee jirtan akka embassy Masrii yookaan Egypt ta'achi jiru deemanii tasaa itti geessanii akka uummanni keenya Oromoo bilisuu keessatti maqaa Itoophiyaatiin rakkachuutti akka hin rakkanne biyya akkasii baanee mootummaan sun akka mootummaa kanaatti gadiru. Ayee kalammaffaa mootummaan isaanii government isaaniillee dhaaranii akka namkeen uummatni rakkachuu jira akka hin rakkanne karaa danda'amu gargaaramu yoo sila
kalamaan warra masriillee isaanii embasii isaanii bittimanii kan mootummaa isaanii ittimanii waan ansoo karaa suniin birattee waan tokko gargaaruu danda'an ummatti illee kaaniin warra tokkummaan agartee kaayoo uummataa jabeessuma kanaafuu gaafiin guddoon tokko kanaayyuu uummata Oromoo barsiisuudha wanni guddoon tokko biisu kun uummatni illee fuulduraatti dandeettee qabdi waan hedduuti ammoo wallaalcha uummat keenya waan isin qabduufi carraa kana hidda dandeenye fudhatanii uummatni keenya barsiisanillee hojii magalaadha. Kanaafuu yoo akkas godhu gaarii fakkaata. Baay'ee gaariidha. Obbo Abdulqaadir Gumii Kurrichaa caayaa baqattoota Oromoo biyya Masriirraati. Ibsa bal'aa nuu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Today we are staging this peaceful demonstration because right now the Ethiopian government is building the Nile Dam and following the building of the Nile rivers by Ethiopian government. Several Oromo refugees living in Egypt, their right has been violated. They have been attacked on the street by Egyptians because the Egyptians, they don't understand that we are refugees living in Egypt. So what we are asking is that the Egyptian government itself has to understand the Oromo people. They are not part of the Ethiopian government. We are not part of the Ethiopian government. Walgahii wayyaaniin biyya Kaanaadaa magaalaa Kaalgaariitti waamte mormii uummataan fashaluu isaa raadiyoon Afuura Biyyaa gabaasteetti. Raadiyoon Afuura Biyyaa hiriira mormii uummataa gidduutti argamuudhaan haala mormiin kun itti adeemaa tureef hirmaattota mormii kana haasofsiisuudhaan gabaasa ishee qindeessiteetti. Juun 9 handhuura magaalaa Kaalgaarii galma hoteela Raamaadaa keessatti akka adeemu saganteeffamee ture. Dippiloomaatoti wayyaanii walgahii kanarratti argamuuf gara magaalaa Kaalgaarii kan dhufan dursanii ture. Nageenyaaf qananii deeggartootaaf miseensota isaanii eeguuf jecha maallaqa guddaa itti dhangalaasanii handhuura magaalaa Kaalgaarii keessatti kan argamu galma hoteela Raamaadaa kireeffatanii qophaa'aniiru. Waraqaan waamichaa addaan qophaa'e deeggartootaaf miseensota wayyaaneef torban muraasa dura ergame. Itti gaafatamaan mootummaa wayyaanii magaalaa Kaalgaarii walgahiin kun akka milkaa'uuf irribaaf boqonnaa tokko malee hedduu itti dadhabee jedhama. Walgahiin kun jeequmsa tokko malee haala tasgabbaa'een akka adeemuuf jecha wayyaanoti eegumsa naannoo tiksuuf hanga dandeettii isaanii qophaa'aniiru. Kaalgaariitti horii guddaa hammaarrachuuf ergamtooti wayyaaneef dippiloomaatoti embasii Itoophiyaa itti gaafatamaa konsiilaa of dura buusanii abdii guutuun waan dhufan fakkaatu. Abdii isaaniitti kan bishaan itti naqeef isaaniin rifaasise garuu heddummina uummataa dhaadhannoof abaarsa mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu barreeffama gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuun saaxilu hawaasa magaalaa Kaalgaarii if karaa deemaa hundaatti hiramaa jiraachuu isaa kanarra darbee dhaadhannoo afaan sadiin darbaa jiraachuu isaa ummatichi karaa irra osoo hin taane hoteelicha seenee dhaadhannoo dhageessisuun isaa sagantaa fashalsiisuu irra darbee sodaa itti naquun akka dhokatan taasise. Warra waraqaa waamichaa addaa qaban qofaa eenyummaa isaanii ilaalaatii seensisaa jedhe qondaaltichi wayyaane. Garuu kun Kaanaadaadhaa namuu mirga qabaa eenyutu eenyuun sakatta'aa jedhe maanguddoon tokko ol seenuuf qaxxisa. Lakkii kun to'annaa wayyaaneen alaa jedhe dardartichi utaalee baajii wayyaantichi qomarratti rarraafate irraa ciree darbachuun. Miseensoliin wayyaanee ol seenuuf waraqaa isaanii mirmirsaa loobii hoteelaa keessa turan haala addaa biyya addaa namuu mirga walqixa qabaachuu isaa kan hubatan weetii sanatti fakkaata.
hundi isaanii waraqaa waamichaa duraan mirmirsaa turan keessatti deeffatanii of booda siquu eegalan. Warri jaleen immoo eenyummaa ilaallee malee eenyuun hin seessisnu jecha balbalarra dhaabbachuuf wayitii isaan gara loobii hoteelichaatti aseenan dhaadhannoon isaan dhagahan akka isaan naasuun of booda deebi'an isaan taasise. Wayyaanee hattuu albaadheessichaa abbaa garaa fuliyyoo badi fuula keenya duraa jedhee wayitii uummati akka leencaa qabee liqimsuuf itti arreedu qindeessaan walgahii kanaa miseensichi wayyaanee magaalaa Kaalgaarii goofticha isaa achitti dhiisee wayitiin ni baqatu uummata saduukaa bu'eerraa baasee kan nagaan geggeesse poolisa magaalaa Kaalgaariiti. Yeroo kana hundaa dhaadhannoon hin dhaabbanne. Biyya gurguraa biyya misoomsuun hin jiru. Mootummaa Kaanaadaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa gargaaruu dhaabii. Laga Abbayyee hidhuu dura dhiiticha mirga dhala namaa irratti raawwattan dhaabaa. Hannaan biyyi hin guddattu. Qotee bulaa ariitanii lafa isaa gurgurachaa misoomni hin jiru. Hidhamtooti siyaasaaf gaazexeessitooti hiitan hiikaa. Iskandar Naggaa, Olbaanaa Leellisaa, Baqqalee Garbaa, Riyoot Alamuu haa hiikamanii. Duguuggaa sanyii dhaabaa kan jedhan dhaadhannoon dhagahamaa turani. Walgahii sana seenuuf jarreen waraqaa waamichaa isaanii isaan gahe osoo hin taane uummati mormiif dhaabbate ol seenuuf wayitii inni gaafatu waldhabdee wayyaanotaa fi uummata gidduutti dhalateen poolisiin magaalaa Kaalgaarii gidduu seenuudhaan uummata mirga isaa gaafachaa jiru seeraan keessumsiisee mirgi isaanii kabajuudhaan dirqama isaa itti fufe. Kanaaf jecha uummata hangi tokko galma walgahii sanaa wayitii seenu miseensoti wayyaanee haala kana keessa darbanii seenuuf waan sodaataniif walgahiin horiin guddaan itti dhangala'ee kun talbaa je'ee fashaluu isaa raadiyoon Hafuura Biyyaa ragaa baateetti. Walgahiin baasii guddaan galmi kireeffamee waaree booda sa'aatii 3 irraa eegala jaha jedhamu malee halkan dimimmisaa'ee sa'aa 7 akka hin jalqabamne raadiyoon Hafuura Biyyaa mirkaneeffatteetti. Dhuma irratti qondaaltoti wayyaanee hoteelicha keessa dhokatan akka bahaan wayitii uummati gaafatu nageenya keenyaaf waan sodaannuuf mana kanaa hin baanu jechuudhaan akka achuma hoteelicha keessa siree qabatan poolisiin Kaalgaarii uummataaf mirkaneesseera. Uummati mormiif yaa'ee walgahiin kun fashaluu isaa dhibbatti mirkaneeffachuudhaan dacha'eera. Haalli Kaalgaariitti mul'ate Osloo keessatti raawwachuu isaa raadiyoon Hafuura Biyyaa gabaasuun ishee ni yaadatama. Sobaan ajjeesuu, sobaan hidhuu, Oromoo lafarraa duguuguu, qe'ee isaarraa buqqisuun itti fufee haa jiraatu malee yeroo dhiyootti itti gaafatamuuf jiraachuun isaa mul'achaa dhufeera. Walga'ichi boondii gurguratee doolaara hammaaruuf dhufe osoo hin milkaa'in galma qabameef kasaaraa hoteelaaf maallaqa guddaa baasuudhaan salphina guddaaf qaaniidhaan xumurameera. Haalli kun miidiyaa Kaanaadaa gurguddoo kan akka CBC, Global News fi CTV haala kana jalqabaa haga dhumaatti hordofuudhaan gabaasameera. We are
Maqaan kiyya Mitikuu Baayisaa Waaqayyaa jedhama. Gaariidha obbo Mitikuu as magaalaa Kaalgaarii biyya Kaanaadaa keessatti handhuura magaalaa Kaalgaarii keessatti bakka itti gaafatamaan mootummaa wayyaanee walgahii waammatetti hiriira nagaa adeemsisaa jirtu. Maali kaayyoon mormii kanaa? Kaayyoon mormii kanaadha mootummaa wayyaaneedha. Sababa abbayyaaniidhaanii boondii gurguraa ture sana magaalota adda addaatti kan godhaa ture. Akkuma mormii mudataa ture sana beektu asittis kanuma goona jedhaniiti walgahii yaamanii hoteela Ramadaa jedhamu tokko naannoo Kaalgaarii naannoo daawuntaawun jechuudha giddu galeessa magaalaa kanaatti. Yaa baay'ee gaariidha obbo Mitikuu ambaasaaddarri Itoophiyaa kan Kaalgaarii dhufe boondii laga Abbayyaa gurgurachuuf akka ta'e isin nuuf himtanii jirtu. Yoo boondii gurgurate rakkoon isaa maali? Boondii yoo gurgurate horiin boondii irraa argamu kun misooma biyya sanaaf yookiis naannoo keenyaaf kan oolu otoo hin taane bishaan maqaa bishaan sanaatiin horii argatan sanaa saammachuudhaa fi ittiin deebisanii Oromoodhaa fi saboota biraas itti galcheessuun malee sababa bishaan sanaatiin waan argamu sun kan inni irra oolu misoomaaf miti. Lammata immoo rakkoon keenya rakkoo bishaan dhabuutii miti. Bishaan Abbayyaa kana malee bishaan biraarra iyyuu misoomni hojjetamuu danda'anii fi kan biraanis waan hojjetamuu danda'aniif hin dalagamne. Inni kun sababa yeroo ittiin akkeen keenya namaa harkisanii fi horii ittiin argatan malee misoomaaf yaadamee waan godhamee miti. Gaariidha obbo Mitikuu baay'inni Oromoo hundaa caalee mul'ata. Kun jibbiinsa Oromoon wayyaanee irraa qaburraa madde moo sababi gabiraan ni jira? Sababni guddaan miidhaa Oromoo irraa ga'utu kan warra hundaarra caala. Sunis immoo uummanni keenya lafarraa buqqa'aa jira. Bishaan hundamma ittiin daldalamu kun biyya keenya keessaa ba'a. Itti dabalees immoo miidhaa guddaan kan hidhamaa jiru, kan du'aa jiru, kan lafa isaarraati buqqa'aa jiru, qabeenyi saamamaa jiru guddoon kan Oromoo waan ta'eef miidhaa irra ga'u kanarraan uummanni Oromoo kan baqatees akkuma kanatti heddummataa jira. Kanarraa kan ta'e miidhaan irra ga'eerraa sadaa'in Oromoo caalaa guddachuu kan hiriira ba'eessummaa akkasuma baay'achuun dhalateera. Yaa baay'ee gaariidha. Hiriirtoti baay'inaan hoteela walgahiin kun itti geggeeffamu keessa seentanii mormii dhageessisaa turtanii garuu poolisii waliin rakkoon uumame hin jiru. Walitti dhufeenyi kun maalirraa madde poolisii fi uummati? Walitti dhufeenyi kun kan inni irraa maddu akka hubatametti warri poolisii kun waamichuma waamame kanarraati dhoksaatti waraqaa hiranii keessattuu namoota fedhan keessaa galchanii achirraati namoota deeggartoonni isaanii akka galan yaadanii waraqaa ba'e kan ammoo adda baasanii keessa nama galchuuf gaafa jedhamu warra poolisaatti himamee nuti hin gallaa waraqaan nuu kenname nuti maaliif dhorkamnaa dhimma biyya sanaa yoo ta'e nuunis ni ilaallata jennee seenamee gaaffii gaafachuudhaaf waan sana fayyadsiisuuf gaafa yaadamu warri sun immoo fudhachuu gaafa didan jeequmsi nutti kaa'anii waan sodaataniifi poolisiin waan kana keessa shirri akka jiru waan isaan hojjetaa jiran kun mormiin akka itti uumamaa jiru dabalees immoo inni isaan godhaa jiran biyya sana keessatti waan godhamaa jiru waan hubachiifameefi warri poolisaadha isaaniif nuus akka hin seenne godhee dhumarratti poolisaa wajjinis nagaadhaan gara keenya iyyuu godhanii waan godhamaa ture waan biyya sanatti godhamuyyuu ammallee akkatti jiru mormiin kun maalirraa akka madduullee warra miidiyaa biraas warra poolisaas hubachiisuun danda'ameera. Haala kanarraati hariiroon keenya hariiroo gaarii ta'e. Baay'ee gaariidha. Miseensi wayyaanii walgahii kana qindeessee baqatee bahuun isaa mul'ateera. Maaltu uumame? Inni dhufaa kan uumame haala amma dhalate kanaan namoonni akka hin galle godhame warri dhufeetti ni kaan sodaatee alattasee lammaffaan poolisiinis galchuu irratti rakkinni waan uumamu waan sodaataniif akka walgeensi hin godhamne ta'ee kanaafuu yeroo dheeraa achi turre gaafa turre booda isaanis achi bahuudhaan waan sodaataniif walgeensi akkaafu waan godhameefi bahuu sanaafis waan sodaataniif isillee immoo hin deemne jennee waan turreefi haala sanaan egaa isaanirra kan ga'e kasaaraa kaffaltii mana sanatti kaffaluu achirra ammoo boondii sanatti gurgurachuu qabu kana malees immoo mormii irratti ka'irraan dippiloomaasii isaanii fi haala dinagdee isaanii irratti illee miidhaa fide sanaan sodaa madduu isaaniif iyyuu gadi hin baanu kan jedhu turre ga'e.
Kana jechuun ambaasaaddarri Itoophiyaa inni walga'ii geggeessuuf as magaalaa Kaalgaarii kana dhufe ammallee hoteeluma sana keessa dhokatee jira jechuudha. Namoonni gartokkeen ba'aniiru garuu keessaa namoonni 4-5 kan ta'an lubbuu keenyaaf ni sodaannaa jedhanii nageenya keenya waan sodaannu walga'een sun akka hafu ta'ee garuu nageenya keenya sodaachuurra gadi hin baanu kan jedhan turanii warri biraas deemaniiru. Faayinaalii garuu nuti afellee yoo jettan otoo warri sun hin bahin hin deemnu waan jenneef dhumarratti Oromoo keessaallee namoota biraa keessaallee nama fuudhanii warri poolisaas warra bulchaa hoteelaa wajjin waliin dubbatanii warra sanas dabalatanii akka walga'een kun yookiin gurgurtaan boondii kun hafu yookiin walga'een sun kaasel akka ta'e nu mirkaneessan malee hin deemu jennee amma dhumaatti turre. Namni sun egaa aga dhumaatti akkuma keessa lubbuusaaf sodaatee akka turetti beennaa garuu achi namoonni amma dhumaattu achi turree walga'een sun hafuusaa iddoo ibsame booda galgala gara sa'a dhumaa kanatti deemame jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Mitikuu. Walga'iin kun akka inni fashaleen nutti himaa jirtu jechuudha amma. Walga'een sun hafuusaa warri bulchaa poolisaas walitti qabanii nama kana alatti himanii gadi ba'aa hoteela keessaa jedhanii hoteela sana namni guutee ture keessaas alatti walga'een sun hafuusaa ergaan nu mirkaneessanii booda mirkanaa'uusaa hubanneeti dhiibnee deemuu jechuudha. Gaariidha. Mee ituu walga'iin sun ituu hin jalqabin namooti gara galmaatti seenuuf wayitii jedhan jarreen walgahii kana qindeessan akka namni ol hin seenne dhorkaa turanii sanumaan illee jeequmsi ka'uunsaa nutti himameera. Mee kanarratti maaltu dhalate haala jiru sana nu ibsuu dandeessu? Wanti dhalate akka isaan yaadatti namoota fedhan sana galfatanii warra mormu kanammoo alatti akka poolisii hambisuuf namoonni isaaniin deeggaranii fi boondii irraa bituu danda'an akka nagaadhaan seenanii warra hin fedhamu alatti hambisanii kan yaadame. Waraqaan isaaniirran immoo namoota biras ga'eera mormitoonni argataniiru. Kan qophaan mootuu hin taane namni hedduun mormuu sanarraati haalli gaafa ilaalamu isaan sun namoota ol galchanii kaanillee sodaachisuu fa'ii fi fakkiifaa kaafannaa viidiyoo waraabaa jedhanii nama sodaachisanii akka deemaniif ture. Sababa sanarraa rakkoo namuu dhalatu lolli gaafa dhalachaa deemu poolisiin gidduu galee haala sanaan yoo gale namni waraqaa qabu hundi akka galu yookiin namni dhimmi biyya sanaa ilaallatu kun namni achi addaa ta'e galuu qabaa yookaan achi waa takka ta'uu qaba kan jedhurraa namoota dhorkuun dhalate akka isaan itti yaadan silaa namoota fedhan galfatanii namoota kaan immoo alatti akka hafaniif ture achi gidduutti gaafa waldhabdeen dhalate jechuudha. Akka dhageenyetti namooti magaalaa Kaalgaarii kana keessatti walgahii kana qindeessanii miseensota wayyaanii keessumaayyuu namticha waraana OPDO ture miseensaa fi waraana OPDO ta'uusaa himanii isin waa'ee kanaa maal quba qabdu? Waan nama sanaa ga'anii dhuunfaatti quba hin qabu odeeffannoodhuma akka sanaatti himamuun dhageerraa kan hafe namoonni amma arguu jirru warruma deeggartoota achi dhufa waan ta'aniif nama magaalaa kana jiraatanii keessaas waan namni beennu addatti waan warra qaama wal beennu achi keessatti warra ga'ee guddaa qabaniif waan hin mul'anneef kaanis immoo sodaatanii waan nutti makamanii fi odeeffannoo malee addatti waan namicha sanaa gadi fageenya waan namni beeku. Obbo Mitikuu Waaqayyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo biyyaatiin galatoomaa
dhaadannoo kee fitattee tanatti fakkaata aadde maqaa kee naaf himuu dandeessaa? Eenyu danda'a kuulanii waboosii jaama. Aadde Kuulanii gaatii an raadiyoo Afuura Biyyaarraatiin dhufee mee hiriira kana irratti maaliif akka irratti argamte nuuf himuu dandeessaa? Eenyu danda'a? Itti fufime. Asirratti wanni argamuu danda'eef dhugumatti yoon deebi'ee ilaalee biyya keessatti nu fixaa jiran nu hidhaa jiran fakkiif yoon kaase jaallan ammaan dura hidhamee suuraa kan hidhaa keessa jiru ozoon tahin kan ammallee moor hidhaa jiran warra akka Jaalbaqalee Garbaa kaniin maqaa dhahee fixuu hin dandeenye ilmaan Oromoo mana hidhaa fixaa jiran mana hidhatti kan ajjeesaa jiran bakka inni sirriirra ciisutti kanaaf har'aan tana mormiin asi baaneef mootummaan wayyaanee bakka deemtutti sababa bishaan ambayyaatiin akka humaan arganne jechuuf hin rabbaadhe. Baay'ee gaariidha aadde Kuulanii dubartoota hiriira mormii kanaaf yaa'an hundaa caalaa baay'ina keessantu mul'ata. Dhaadhachaaf wayyaanee abaaraa jirtu. Sagalee keessaniif heddumminni keessan warra kabiroo caalaa kan dubartoota Oromootu baay'inaan mul'ata. Kun jibbiinsa wayyaanee irraa qabdan immoo sababa gabraa qabdu? Sababa biraan qabdu nuti Oromoon sababni keenya tokkichaan wayyaanee jibbannarraa jibbanni isii jibbinuu akka uummata keenya hidhaa jirtu akka uummata keenya hidhaa jirtu waan arginuuf jecha kan isii jibbinu kanumaati. Baay'ee gaariidha gaatii jibbiinsa keessan dhaadhannootiif abaarsaan ibsitaniittu mee dubartootaa fi akkasumas immoo dhiira Oromoo addunyaa mararra jiruuf dhaamsa ati dabarsitu maali? Dhaamsanii nan dabarsu mootummaa wayyaanee abbaa irree ta'uu namoonni hubannaa dhugumatti abbaa dantaa ta'uu namoonni hubannaa ilmaan Oromoo nuti du'aa jirraa ajjeefamaa jirraa awwaalamaa jirraa ajjeefamu kan agarreetu irra guddaadha. Akka lafaa kaanee bakka jirru waan kanarratti hojjannee dhugumatti warreen silaa qabnu kan diina dha'uuf dhaabbate bira dhaabbannee dhugumatti waan keenya irratti akka hojjannu wayyaanee bakka deemtutti bakka teessutti dhugumatti akka dhaabbate kunnu saniin isaanii dhaammadha. Aadde Kuulanii waboo maqaa raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduun si galateeffadhaa fayyaa Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.